Arras gaaffiilee yeroo baay'ee deddeebiitiin na gaafattan keessaa gaaffii sadii seera qabeessaan isinii deebisa yookiin immoo gaafa isin gaaffii na gaafattanii wanta sanarratti viidiyoo hojjechuudhaan ofii kootii itti fayyadamaa akkasumallee maaliif akkan itti fayyadamaa jiru isiniif ibsaa jechuudha. Kanaafuu guutummaa guutuutti dhimma talbaarraa warri gaaffii qabdan talbaan maaliif akka fayyadu maqaan isaas maali akka ta'e akkasumallee talbaa kana hojjennee tursiifachuu dandeenya ol kaawwachuu dandeenya warri jettan guutuunsaa deebiin keessan viidiyoo kana keessa jira waan ta'eef aga xumuraatti na wajjin tura. Bakkeertaanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti deebi'ee dhufee jira isinis faamilii korii taatanis akkasuma haaraa taatanii hordoftanis anaa dhufu jecha haga dhumaatti turtii keessanii na waliin godhaa viidiyoo jaallattan laayikii sheer gochuu asxaaba astaayitii keessan gaaffiis ta'ee deebii koomentii irratti ibsachuu dandeessu. Jalqaba irratti ofii kootii har'a waan ani itti fayyadamuuf qopheessaa jiru isinitti hima maaliif illee akka fayyadu akkasuma immoo gara gaaffii keessanitti isiniif hin darbaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii talbaa fi roosmarii walitti danfisaa jira jechuudha. Har'a karoora kanatti fayyadamuu hin qabu ture garuu gaaffii isin na gaafatantu jira waan ta'eef maaliif itti fayyadamaa deebii sana hin deebisu kan jedhuuniin talbaa fayyadamuutti deebi'ee akkuma argitanii roosmarii fi talbaa walitti affeelee booda dhumarratti ergan keessaa calaalee har'a maashiniidhaan xiqqoo daakuu waan hin barbaadee fi yoo daakamuu baates rakkina tokko hin qabu. Inni guddaan affeelamee jeelinsaa keessaa ba'uudha malee barbaaddan daakuu barbaaddan immoo dhiisuu dandeessu rakkina tokko hin qabu. Inni kun akkasiin tamacha'ee isa booddee haala kanaan ergan xumuree booda rifeensi koo kunoo haaluma kanaan goggogee jira jechuudha. As gubbaa irratti hedduun keessa yeroo baay'ee itti fayyadamnee turree waan nu fayyade hin qabu jettanii turtanii akkaataa itti fayyadame keessanii sirreeffachuu yookaan immoo ani akkam akkan gochaa jiru ilaaltanii mirkaneeffachuu dandeessu. Garuu kan naaf ta'u isiniif ta'uu dhiisuu danda'a filannoo keessaniin deemaa jechuu fi as gubbaa irratti wal dogoggorsuun hin barbaachisu. Garuu irra caalaan keessan keessatti wantoota mana keessatti hojjetamanii namoonni itti fayyadamanii wantoota keemikaalarraa firii ta'anii waan ta'eef faayidaa malee miidhaan qabu akkan beekutti akka namoota tokko seera qabeessaan itti fayyadaman ilaaluttis miidhaa gammaatti geessisuu isaa hin argine. Yoo isiniif hin taane ta'e immoo isaa isinillee carraa biraa yookaan immoo opshinii biraa qabdu jechuudha. Kan biraa yookaan kan isin tamache kan rifeensa keessaniif ta'utti fayyadamuuf akkuma argitan kun haala kanaatiin koshi jedhee baay'ee goggogee jira. Isa kana akkuma argitanii talbaa fi roosmarii affeelee bishaan isaa keessaa calalee yookaan jelii isaa calalee daakee qopheeffadheetiin jira. Itti dibuudhaan daqiiqaa muraasa daqiiqaa 30-40 irra tursiitiin miicuu fi qopheeffadheetii jira jechuudha. Amma gara deebii keessanitti yeroon deebi'u gaaffii isin na gaafattan irratti deebii isinii deebisuuf gaaffiin keessan tokkoffaan talbaanii arabiffaatiin maal jedhama maal jennee bitachuu dandeenya kan jedhu yeroo baay'ee viidiyoo hojjedheetiin ture garuu rakkoon keessan viidiyoo hin dhaggeeffattan garuu gaaffii gaafachuu baay'ee rifattu yookiin immoo isaa isuman dubbadhu sana irra deebitanii kan gaafattan illee jirtu jechuudha. Kanaafuu seeraatiin obsaan dhaggeeffadha. Yoo isinii ta'e itti fayyadamtu isin hin taane immoo bira darbuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu talbaan afaan arabiffaatiin budur kitaan jedhama. Arabiffaatiin budur kitaan jedhama. Madaamii keessanitti budur kitaan jettanii yoo itti himattan ni beeku. Waa'ee talbaa kanarraa baay'ee seen ture. Araboonni baay'inaan itti fayyadamu shaayii isaan dhugu. Bishaan illee hin dhugu akkasumallee nyaatatti illee dabalanii waan akka salaaxaaf achi dabalanii nyaatu akkasumallee jeelii isaallee hin dhugu jechuudha. Yookiin jeelii isaa dhugu yookiin immoo daakaniitu daakuusaa bishaanittis hin dhugu shaayii isaas hin dhugu waan baay'ee fayyada warra gogiinsa garaa qabanii fi akkasumallee warra appitaayitiin isaanii cufamee nyaata nyaachuu hin dandeenye isaan kanaafi talbaanii faayidaa guddaa yookaan gahee guddaa qabaa kan jedhu manni yaalaallee hin ajajaa jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu namni faayidaan talbaan qabu haga kanatti hin beeku jiraachuun jira biyya keessa jira itti fayyadama keenyatu baay'ee gadi bu'aadha waan hin beekneefi. Kanaafuu talbaan gabaabumatti maqaan isaa arabiffaanii budur kitaan jedhama ingiliffaanittiin immoo fileeksid jedhama amaariffaaf afaan oromootiin talbaa jedhama. Gaaffii tokkoffaa. Gaaffii lammaffaan talbaa kana hojjennee tursiifachuu dandeenya yookaan immoo isaa akka ooyilii warra kaanii ol kaawwachuu dandeenya kan jedhu ture. Talbaan gogaadha warri beektan beektu jechuudha. Talbaan gogaa firii gogaadha waan ta'eef kan turuu danda'u
utuun affeelamiin malee affeelamee yookaan bishaan wajjin wal argee talbaan turuu yookaan ooluu buluu hin danda'u. Maaliif hin shaakkata yookaan immoo fooliin isaallee namatti hin tolu. Hin tabalaashaa jechuudha. Kanaafuu tursiifachuu warri barbaadan bittaniitu shigiidha yoo ta'e irraatiitti fayyadamtanii deebistanii kaawwachuu dandeessu. Firii isaa yookaan immoo isaa akkuma bitameetti malee erga bishaanii walitti danfee jeeliinsaa turuu hin danda'u. Kanaafuu akka isin jalaa hin tabalaashaanii maal gochuu qabdanii bitattanii mana kaawwachuu dandeessu firii isaa. Garuu affeeltanii tursiifachuu hin dandeessanii. Affeeltanii daqiiqaa muraasa booda inni affeelamee haguma qabbanaa'utti turuu danda'an alatti ganama hojjettanii galgalee itti deebitan hin tabalaashaa akkasumallee gaarii hin ta'u jechuudha. Kanaafuu bitattanii mana kaawwachuu dandeessu. Isa booda yeroo isin barbaachise daqiiqaa 2-3 keessatti affeeltanii itti fayyadamuu dandeessuun alatti jeelii talbaa tursiisuun ni tabalaashaa isiniif turuu hin danda'u jechuu kooti. Gaaffii sadaffaan talbaa kanaa itti fayyadameetiin ture garuu faayidaan qabu rifeensa na goggogsee warra jettanii akkaataa itti fayyadama keessanii sirreeffadha. Innis akkamsiitu gaafa itti dibdan rifeensa keessan qulqulleessuu qabdanii walitti xaxamuu hin qabu. Kun akkuma argaa jirtan kana seera qabeessaanii kosii yookaan rifeensa keessatti duqunqulatee wal xaxee rifeensa keessan keessa jiru keessaa gadi baasuun dirqama. Haaluma argaa jirtan kanaatiin filaa jechuudha. Qoshashaa rifeensa gara alaatti bahuu barbaadu kan keessa jiru sana keessatti gadi qulqulleessadha kan isin itti fayyadamuu qabdanii. Malee rifeensi baay'inas qabaachuu danda'a, xiqqaas ta'ees ta'uu danda'a. Bakkuma jirutti itti fayyadamtanii walitti xaxxanii kan dhiistanidha yoo ta'e biyyaans talbaa miti rifeensumti keessanuu ni goggoga jechuudha. Normaalii rifeensa miidhaa jechuudha. Kanaaf akkaataa itti fayyadamaatu murteessaadha. Talbaan rifeensa ni dheeressaa hin dheeressuu jettanis immoo gaaffii akkasii warri kaastan jirtu. Irra caalatti wantoota nuti itti fayyadamnu kanaan immoo waan hin beekurraa kan inni itti fayyadamu dheerina isaa osoo hin taane rifeensi akka hin cinne, akka hin buqqaane, akka hin caccabneedhaaf yoo itti fayyadame rifeensi immoo gaafa caccabuu diduu gaafa buqqa'uu diduu seera qabeessaan gaafa tiriitimentii gahaa argate isa sanatu akka dheeratuuf gargaaraa jechuudha. Kanaaf talbaan hin dheeressan gabaabsa jettanii yaada keessan sanarratti dhorra rifeensa keessan otoo hin citiin otoo hin buqqeen haala kanaan talbaatti fayyadamuudhaan akkasitti lallaafee taanaan rifeensi keessanii dheerachaa jira jechuudha. Dheerinni isaa saffisaan dabalaa jira jechuudha. Kanaafuu yoo isiniin gallee ta'eera deddeebiitiin ilaaluu dandeessu. Maaliif akka itti namni fayyadamu maali akka godhu baay'ee fadha waan ta'eef gaaffiin keessan isinii deebiira dheetii yaada. Viidiyoon kos gara xumuraa jira. Haala kanaatiin talbaatti fayyadamuudhaan akkasumallee gaaffii keessan isinii deebisuun dhumarratti miicee xumuree jira. Viidiyoo koo nan gaggabaabsa. Ana wantoonni itti fayyadaman hundisaayyuu seera qabeessaatiin ilaaliin itti fayyadama waan ta'eef baay'ee na fayyadee jira. Akkasumallee warri na hordofanii kan inillee qaamaan kenneefii ni jiru jechuudha. Wantoota itti fayyadamu kana faamiliin ani keessa jiru saraatenyoota baay'ee qabu. Itoophiyaanota kan wal arginu wantoota itti fayyadamu qabatamaatiin kan faayidaa isaa argatanii ofii isaanii amma baratanii qopheessanii kan itti fayyadamaa jiran ijoollee hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanaafuu murtii isaanii akkaataa itti fayyadama keessaniitiin tokkoffaan rakkoon isin biratti uumamu. Kanaafuu isa kana sirreeffadhaa gaaffii keessaniif deebii argattaniitu hidheetii yaada. Kun erga miicee xumuree qibaatiin itti fayyadamu isuma kana qibaatiillee hin jijjiiruwanii bifuma tokkoon fayyadama. Yeroo hundumaa warri na hordoftan na wajjin warri chaalenjii gochaa jirtanii isinumtu ofii keessaniitti fayyadamaa jirra jettanii yaada akka kennaa jirtanii ni beektu. Warri immoo isiniin gallee jalqabaa gadhumaatti maal akkan godhu kanan itti fayyadamaa jiru sin barbaachisa isinii ta'a rifeensa keessa wajjin walii gala sin tamachaa yoo ta'e viidiyoo koo hordofuu dandeessu. Na wajjinis chaalenjii hojjechuu dandeessuuf fuuldurattis chaalenjii ajaa'ibaa ta'e tokko qophiisaan jira jechuudha. Ofuma koofi nuuf ta'a warri jettan immoo na wajjin itti fufuu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Isinis immoo akka deebiirraa argattanii akka itti fayyadamtanii fi faayidaa isaa argitanii deebitanii natti himtan warri seera qabeessan dhaggeeffattanii waan dhageessan hojiirra oolchitanii isiniin eegaa akkasumallee ittiin shakkuu jechuudha. Kana fakkaata dhumni isaa irratti turuun barbaadu. Erga miicee xumuree booda gamaan bakka sadii gamanaan bakka sadiitti hiriitiin biraa kutuu fi yookaan deemuuf gara hojii kootti jechuudha. Talbaan kana fakkaata. Ana baay'ee na fayyadee jira.
isinillee akkasumatti fayyadamaa isiniin jechuu fi kun dhumni isaa kana fakkaata. Qibaatiin koo qibaatii qullubbii adiirraa hojjetamuu fi akkasumallee baasiliiniidha. Baasiliinitti illee fayyadamu duuban jedhina baay'ee faayidaa qaba waan ta'eefu. Kabajamoo hordoftoota TV Qobsaalii kunoo gamaan sadii gamanaan sadiitti xumureetiin jira jechuudha. Roobiraa yookaan guyyaa lamaa booda itti deebi'ee filee bakka isaa jijjiira. Amma hojiitti biizii waan hin ta'uuf deemuufi hagammatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Akkasuma sabiskiraabii laayikii gochuun irraanfatina. Viidiyoo birootiin hangan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti fayyaaf nagaan nabeena. Hedduu galatoomaa isiniin jecha. Baay'ee.